Itoophiyaa fi Faransaay sagantaa haaromsa dinagdee maayikiroo deeggaruuf waliigaltee sirreeffama kafaltii liqaa fi deeggarsa maallaqa haaraa yuuroo miliyoona 80.5 irratti xiyyeeffatu magaalaa Finfinneetti kan mallatteessan yoo ta'u, kunis tumsa tarsiimoo biyyoota lamaanii caalatti kan cimsuudha jedhamee jira. Deeggarsi kun riiformii dinagdee marsaa lammaffaa fi deeggarsa ogummaaf kan oolu ta'e tarsiimoo gamtaa Awurooppaa Global Gateway waliin kan wal simu yoo ta'u, dabalataan biyyoonni lamaan ijaarsa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa haaraa fi dameewwan misoomaa kanneen akka anniisaa qonnaa fi turizimii irratti investimentii yuuroo miliyoona 600 caaluun waliin hojjechuuf kutannoo isaanii mirkaneessanii jiru. This took longer time in terms of finalizing, and we are very much thankful. Sustainable debt is one of the objectives of the reform, achieving sustainable debt level of overall bilateral MOUs. This official signing is with France, the first one, and this is a proactive leadership. This is a result of our cooperation. We are very much, thank you very much. France, not only in terms of bilateral MOU signing, you are also a co-chair, and your role in sustaining that discussion, that negotiation to have a complete finalization is very important. So we would like to thank you very much for this historic signing. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa gurraandhala 11/2026 irraa eegalee qajeelfama sharafa alaa irratti ulaagaa herrega banachuuf doolaara 100 kaa'uu fi kaardii kafaltii idil-addunyaa argachuuf viizaa dhiyeessuu dirqama ture guutumatti kaasee jira. Qajeelfamni haaraan kun lammiilee wallaansa fayyaa fi barnootaaf hanga doolaara 20,000 akkasumas firoota ala jiran gargaaruuf hanga doolaara 3,000 akka ergan eeyyamuun alatti imaltoonni doolaara 10,000 ol qabatanii dhufan daangaa malee akka sharafatan gochuun riiformii dinagdee biyyattii caalatti cimsuu fi daldala sharafa alaa haala bilisa ta'een jajjabeessuuf karoorfachuu isaanii ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Timootiyoosii fi barreessaa kaabinee dhimma alaa fi diyaaspooraa Keeniyaa Musaaliyaa Mudavaadii yaa'ii idilee 48ffaa mana marii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa cinatti hariiroo dippiloomaasii fi seenaa biyyoota lamaanii caalatti jabeessuu irratti marii bu'a qabeessa mari'atanii jiru. Hooggantoonni lamaan dhimmoota waloo daldalaa fi qindoomina dameewwan dursa kennamuufii qaban irratti tumsa isaanii gabbisuuf waliigaluun nagaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf caasaalee naannawaa keessatti qindoominaan hojjechuun faayidaa ummatoota biyyoota lamaaniif murteessaa ta'uu mirkaneessanii jiru. Transparency International releases its Corruption Perceptions Index 2025, showing Dhaabbanni Transparency International gabaasa malaammaltummaa bara 2025 ifoomseen biyyoota Afrikaa keessatti malaammaltummaan hundee gadi fageeffachuu isaa fi biyyoota madaalaman 49 keessaa 7 qofti fooyya'insa agarsiisuu isaanii ibsee jira. Itoophiyaan biyyoota fooyya'insa muraasa agarsiisan keessaa tokko yoo taatu, bulchiinsa qabeenya mootummaa keessatti malaammaltummaan mul'atuu fi haqni naamusaa hooggantootaa ammallee furmaata cimaa akka barbaadu gabaasichi akeekkachiisee jira. Malaammaltummaan kun jireenya lammiilee guddina dinagdee fi tasgabbii hawaasummaa irratti gufuu ta'aa jiraachuu kan dheere dhaabbatichi biyyoonni Afrikaa qabsoo malaammaltummaa ittisuu caalatti cimsuu akka qaban dhaamsa dabarsee jira. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee Daayireektara Maanaajimentii Baankii Addunyaa Aanaa Beerdeenii fi Pirezidaantii itti aanaa baankichaa Niidiyaamee Diyoog waliin marii taasisanii jiru. Baankiin Addunyaa milkaa'ina fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa dinqisiifachuun tumsa isaa caalatti cimsuuf waadaa galanii jiru. Aanaa Beerdeen tattaaffii Itoophiyaan qaala'insa gatii hir'isuuf kuufama sharafa alaa guddisuu fi tasgabbii gabaa mirkaneessuuf gochaa jirtu madaaluun qaamoleen lamaan carraa hojii uumuu, misooma anniisaa, ce'umsa dijitaalaa, qonnaa fi damee dhuunfaa jabeessuu irratti qindoominaan hojjechuuf walii galanii jiru. Pirezidaantiin Jabuutii Ismaa'il Omar Geelleen yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti hirmaachuuf magaalaa Finfinnee galanii jiru. Wayita isaan buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee gahan, Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Ballataa Moollaa fi Ministeer Deetaa Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadar Birhaanuu Tsaggaayeen simannaa ho'aa taasisaniifii jiru.
Yaa'iin hooggantootaa kun mata duree dhiyeessii bishaanii itti fufinsa qabuu fi sirnoota eegumsa qulqullina nageenyummaan isaa eeggame mirkaneessuu milkaa'ina galmoota ajandaa 2063 jedhuun geggeeffama. Kunis dhimmoota bu'uuraa misooma Afrikaa fi hirmaannaa hawaasummaa irratti xiyyeeffannoo kan kennudha. Hanga ammaatti hooggantoonni biyyoota Afrikaa 20 olii yaa'ii kanarratti hirmaachuuf gara magaalaa guddittii Afrikaa kan taate Finfinnee galanii jiru. Yaa'ichi dhimmoota tarsiimoo waloo irratti mari'achuun fuuldura Afrikaa hunda galeessa, fuulduratti Afrikaa hunda galeessa taate uumuuf galma kan qabatedha. Simannaan hooggantoota kanneenii bakka ministeeronni mootummaa Itoophiyaa argamanitti buufata xiyyaara idil-addunyaa Booleetti simannaan ho'aan kan godhameef yoo ta'u, hooggantoonni biyyoota biroos hanga yaa'ichi eegalamutti galuu akka itti fufan eeggamaa jira.